Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Amusaar bagni ga'aan gara Amusaaritti dhuftan jechaat har'aan kana barnoota appilikeeshinii Teleprompt jedhamu qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Chaanaalii YouTubeii koo jalatti yeroo baay'ee maamiltoonni koo Telepromptiin appilikeeshinii maaliif fayyadu, maaliif itti fayyadamna, akkamitti fayyadamna kan jedhu yeroo baay'ee irra deddeebitanii na gaafachaa turtanii jirtu. Har'a garuu barnoota isaa haalaan gadi fageenyaan qabadhee waan isinii dhufee fi Amusaariin subscribe gochuun jalqaba jechaati. Warri maamila duraanii taatan immoo share like gochuu hin dagatina. Gara barnoota keenyatti yoo seenne iddoo karsariin irra deemu kanatti yeroo tokko click gochuudhaan bannaa jechuudha. As biratti Teleprompt kan jedhu ni argitu jechuudha. Isa kana yeroo bantan fuula akkana jiru argitan. Create new project fi akkasumas my project kan jedhu argitu jechuudha. Wanta lama argitu. Create new project kan jedhu kun iddoo itti ammaan tana hojjennu yoo ta'u, my project kan jedhu immoo viidiyoo isan hojjettan san yookaan waraabdan san iddoo itti keenyu jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana yeroo tuqxan save recording fi save script jira jechuudha. Kanaaf as duubatti yeroo deebitan iddoo kana immoo create new project kan jedhu ni argitu. Isa irra tuqachuudhaan gara fuula duraatti yoo deemtani fuula akkas jiru isin agarsiisa jechuudha. Fuula akkas jiru isin agarsiisa. Sababbiin isaa gara gadii kanatti viidiyoodha kan waraabamu. Gara gadii kanatti kan waraabamu viidiyoodha. Iddoo kanatti immoo yeroo baay'ee barreeffamni dubbii tokko yeroo dubbataa waraabdanii dubbichi isin jalaa kan badu yoo ta'e, badee kan isin rakkisu yoo ta'e, isa kana barreeffama barreessitan irraa dubbisaa viidiyoo waraabuuf jecha kan itti fayyadamtan jechuudha. Iddoon kun iddoo seetingidha. Inni kun iddoo barreeffamatti sirreessanii, isaan kunniin ammoo iddoo itti waraaban jechuudha. Fakkeenyaaf gara gadii kanatti kan argitan iddoon kun viidiyoo iddoo itti waraabnu, inni kun piroojeektichi bakka taa'u, isheen kun ammoo kaameraa gara duubaa fi gara fuulduraatti deebisu. Inni kun ispiida ittiin waraabnu jechuudha. Kanaaf haala kanaan iddoo kanatti iskiriptii kan yoo tuqxani as tuqxani waa sadii argitu jechuudha. Waa sadii ni argitu. Isaan keessaa inni jalqaba AI script generator'idha. Inni itti aanu garuu kan isin argitan maalidha? Write new script kan jedhudha. Write new script kan amma barreessitan. Import kan jedhu immoo gara biraatti fiddanii kan itti galchitan jechuudha. Kanaaf write kan jedhu kana yeroo irra tuqu iddoo itti barreessinu nuuf fidaa jechuudha. Kanaaf akkasitti barreessuun ni danda'ama jechuudha. Iddoo kanatti yoo argitan make sure you for watching the TV election wantoota garagaraa as biratti barreessuu ni dandeessu jechuudha. Sababumaaf isa kana barreessitanii asirraa dubbisaa viidiyicha waraabuu ni dandeessu jechuudha. Jechoota asitti barraan kana asirraa dubbisaati barreessuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana erga barreessee booda gara gadii kana dhufuudhaani iddoo kana tuqaa jechuudha. Iddoo kana yoo tuqe iddoo kanatti viidiyoo asitti barreeffama kanarraa dhufu record gochuudha. Isa qofaa miti. Iddoon kun garuu iddoo kana yoo argitan ta'e iddoon kun iddoo translationiin itti hojjetamu jechuudha. Afaan tokko gara tokkootti. Fakkeenyaaf viidiyicha irra yoo tuqe iddoo kanatti isa kana tuqee make sure iddoo kana tuqee keessaa baatu jechuudha. Iddoo kana save iddoo itti gootanii jechuudha. Iddoo save itti gootanii jechuudha. Iddoo kana iddoo save itti gootanii jechuudha. Iddoon gara gadii kun iddoo save itti ta'u jechuudha. Inni kun caption generate bakka itti gootanii jechuudha. Viidiyoon har'aaf isin agarsiisuu isuma kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaaf jaalalaannaa tura jechaatu barnoota keenya har'aa asuma irratti goolaba.